Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni gidduutii marti keessan siniin jecha egaa baay'een keessan waa'ee Ruutaa fi Abrahaam irratti cal jedhii Ruutaanii akka waan balleessaa hin qabnetti kanatti dubbachaa jirtu warri jettan ni jirtu jechuudha. Amma Ruutaanii jechuudha mirga qabdii gayilaa shee keessatti dubartii hin barbaadu jechuudhaaf jechuudha. Dubartoonni dhufan immoo abbaa manaa ishee barbaaduudhaan dhufan malee ishiidhaan hiriyaa godhachuudhaaf miti kan dhufanii jechuudha. Akkasittidhaan fageessitanii yaaduu qabdu jechuudha. Osoo wanta namaan jettan sana namarratti hin murteessin dura akkamitti kun ta'uu danda'e gara kamitti deema yoo jenne furmaata isaa ilaalleetti yaanneen dura dhaqanii yaada kennuu dandeenyu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo darbe keessa jechuudha argitaniitu yoo ta'e biiniin intala ishee fidee dhufe sana beezima maal jedhamti? Ani kana dura dhiifama yoon gaafadheeyyuu amma garuu keessa koo keessatti akka waan isaanii dhugaadhaan dhiifama naaf hin goonetti natti dhagahamaa jira, natti mul'achaa jira. Kanaafiyyuu Abrahaamii fi Ruutaa argee eddeganaa dhiifama gaafadheenanii sana booda Ruutaan haala ishii nama keessa jirtu kana keessatti ishii gargaaruudhaan barbaada. Kanaafiyyuu gara isaanii akkatti nageessituun barbaada, isaan argachuun barbaada jetteeni jechuudha. Inni garuu maal jedhe jalqaba irratti jechuudha dhugumaadhaan miidhamteetti rakkina guddaa waggaa tokko keessatti dabarsiteetti. Isa kanaaf immoo rakkoo ishii gaafadheen rakkoo ishiidhaaf immoo furmaata laachuufin barbaachisaadha. Maal akka ishiinaan jettu hanga guyyaa kanaatti qabatteetoo teesseetoo jirti. Kanaaf iyyuu har'asa dhumaan barbaada akka ishiin natti himtu dhimma ishii jedhee jechuudha kan inni fidee dhufe. Yeroo baay'ee jechuudha nuti kan barbaannu gammachuu Abrahaam barbaanna, Abrahaamin argachuu barbaanna jedhaniitidha kan dhufanii gaarii fakkaatanii garraamii fakkaatanii boodarra immoo simmeetaawwi isaanii fi yaada isaanii kan ibsachuu barbaadanii jechuudha. Amma isa kan Ruutaa irratti jechuudha maalidha ishiin biddeenaaf akkana godhatti akkasumallee ishiitu balleessee warri jettanii jechuudha. Ganama dhaqamee jalqaba jechuudha ushummaatu fidatama moo haadha manaa ofii kan garaatti baattu kabajamtu kan waadaa galee fuudhetu manatti dhufuu qaba ture. Sababa ishii manatti hin deebineef immoo jechuudha ija keessan banadhaate jechuudha ilaala maaliifidha Ruutaanii kan manattidhaan hin deebine sababni isaa maaliif jedhaati bal'isaati yaada. Har'ayyuu ta'eera taanaan jechuudha kaleessas gaafa ishiin araaramtanii anis immoo Abrahaamin argachuun qaba. Abrahaam faana biiziyoo taane rakkoon sitti dhufuu jennaan akkamittidhaan oma rakkoon qabu jette Ruutaan argitaniitu. Ruutaa jechuun dubartii fageessitee yaaddudha. Rakkoon ishii garuu lafa hin taaneef iddoo hin taanetti baqachuudha. Ijoollee jecha hin beekne, haasawaa hin beekne, akkamittiin gaa'ela keessan keessatti rakkoon dhufe, akkamittiin walitti buutan, akkamittiin adda bahuu dandeessan lafa namni jedhee dubbachuun hin malletti baqattee jechuudha. Sanaa booddee jechoota walitti darbatanii, wal ifatanii, wal rukutanii sanarraan kan ka'e wal madeessan malee Ruutaanii rakkoo hin qabdu jechuus miti rakkoos qabdi. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee rakkoon kan jabaatee dhufaa jiru karaa hiriyoota warra jedhaman hiriyoota Abrahaamidha jechuudha. Fakkeenyaaf kiyyaan hiriyaa eenyuuti? Buruuk hiriyaa eenyuuti? Biiniin akkasumallee Abeel hiriyaa eenyuuti? Eenyu kan bukeessaa jiru? Intalli kun jechuudha warra shii keessaa hiriyoota warra shiitii keessaa waan fidattee dhufte qabdi. Hiriyoota isaa abdatteet, hiriyoota isaa ofitti sissiteet, hiriyaa dubartii mee Ruutaadhaaf dubbatu, fira Ruutaadhaaf dubbatu, obboleessa Ruutaadhaaf dubbatu argitanii beektu ani argeen beeku jechuudha. Asirratti iyyuu anaaf iyyuu gaaffiidha. Ruutaan obboleessa hin qabdu? Ruutaan obboleetti jabduu ta'e hin qabdu? Haadha jabduu taate hin qabdu? Osoo ishiin akkattidhaan ji'a 9 muluu dhaabattee lafan taane iddoon taane waxaxee waan targite faayidaa mataa ishiidhaaf jettee kallattii garaagaraadhaan waamtee miidiyaarra dhaabdee jechuudha. Ija isaanii barachuu dadhaban. Jalqaba irratti daanqoo hojjannee daabboo tolchinee halkan muluu akkatti hin dadhabne akkatti dafqinee akkatti sana taane akkanatti kan jedhanii jechuudha. Isaan mana kamidha? Isaan eenyu? Maaltu isaan akka dadhabsiisu isaan taasise? Maaltu achitti daanqoo hojjedhaa isaanii jedhe? Mana isaanii keessatti hojjete warri dhiiraa sana soo ta'e jechuudha.
otoo ta'ee situu dhufee hojjetee haala kana hundumayyuu wal qixxeessaa jedheen jechuudha. Abrahaam manatti deebitee amma daraaramnes ati aluma jirta naaf hin ta'u jettee jedhan jechuudha. Haala keeti yaada keeti ilmi dhiiraa utubaa manaati. Manni utubaa malee hin dhaabbatu. Rutaan girgiddaadha osoo sagaleera ta'ee jechuudha. Akkamittiin mana isaa akka sirreeffachuu danda'u, akkamittiin gaa'ela isaa akka dhaabbachuu qabu jabeessee ilaaluu fi baruu kan barbaadu Abrahaam ture. Abrahaam har'ayyuu ta'eera taanaan boruyyuu ta'eera taanaan yaadni isaa Rutaan irraa gargar baatee akkasuma Hermeellaa faana jireenya eegaluudha kan inni barbaadu jechuudha. Hiriyoonni isaas Abeelis haa ta'u biroo keessattuu Abeel dhugaan siniin jedhe fakkeessaa jira jechuudha. Guutumaan guututti fakkeessaa jira jechuudha. Waan barbaade yoo ta'eera ta'e maali garaa hitti qabattee yoo nufaan ayyaana hooltillee jedheera jechuudha. Abrahaam jechuudha. Fakkeessuu yoo danda'u baattee fakkeessuu yoo baruu baattee maaliif jireenya ishee keessatti gaa'ela ishee keessatti maaliif fakkeessiti? Ani dhala kana boru qubaa koo hin guddisu boru ani dhalli koo abbaa koo jedhee na gaafachuu danda'a. Rakkoo akkan argineef dhiphina akkan argineefi anaaf ta'uu baatuyyuu dhala kanaaf hin barbaachisa jettee yoo gara isaatti deebiteetti ta'e dirqama dubartiin kun dubartii badduu ta'uu qabdi. Rutaan waan baay'ee jedhamtee abaaramteetti dhugaan siniin jedhe waan baay'ee jedhamtee jechuudha. Nutis waan baay'ee jenneerramme har'a bichaadha kan gaarummaa ishee dubbanne osoo hin taane kaleessallee jechuudha. Akkasuma waan baay'ee balleessiteetta jenneetoo itti ka'aa turreerra jechuudha. Amma yaannutti jechuudha akka nama tokkootti jechuudha. Dhugaan siniin jedhe maaliifi gaafa mucaan sun dhufuyyuu jechuudha. Mucaan sun kan dhufe immoo karaa hiriyoota Abrahaamidha. Abrahaamtu eessaa fidde dhattee gixxim godhee qabee jechuudha. Mucaa kana eessaa fidde akkamittiin mucaa kana fiddeedhee poolis xaabiyaa geessee jechuudha. Poolis xaabiyaatti beeksisee dubbachuu qaba ture. Eenyu kana of dhaadatee mirga isaa yookiin immoo dhugaa isaa baachuu qabu ture Abrahaamidha jechuudha. Abrahaam garuu jechuudha killi jedha malee wanti akka dhiiraatti dubbatee murtootti laate hin jiru. Dhugaan siniin jedhe akkatti yeroo ilaaluyyuu ani ishituyyuu irra dubbata. Dubartoota inni fidee as dhaabee nuti isaan jaalanneerra nuti isaan kana taaneerra warra jedhan eenyutu deebisaa jira? Abrahaamtu ofirraa deebisaa jira moo ishee ofirraa deebisaa jira? Kanas yaada. Dhugaan siniin jedhe kana yaada. Keessattuu barri hamma nuti keessa jirru osoo si faana jiru alaa akka barbaade ta'ee alaa akka barbaade waan barbaade hojjetee dhufeetu manatti ol deebi'ee damma koo siin jedha si malee koo siin jedha alaa bukaa oolee dhufee jechuudha. Kana fageessitee yaaduu qabda. Hiriyaa kan qabdus ta'e gaa'ela kan qabdus ta'e yeroo kana dhugaan siniin jedhe baay'ee yeroo fokkisaadha jechuudha. Baay'ee jechuudha. Maal jedheen inni jechuudha. Akka waan algaarratti nu argiteetti yaadde kaa jennaaniin isas maaltu beekaree jettee jechuudha. Maalidhaa kan yaada sammuu isaa keessaa qabu akkas jedhe jechuudha. Abrahaam algaarratti akka waan nu argitee kan jedhuun yaada sammuu isaa keessatti keejjatee waan qabudha jechuudha. Lafa kanatti immoo ishinumaan dubbanne borummoo in ta'a jechuudha. Kaleessas ta'eera jechuudha. Akka wanta biraa wanta goonee wayitti kan nu yaadde kan jedhuun jechuudha. Murteeffatee yaaddatee qaba jechuudha. Malee keessattuu jechuudha dadhabbina haadha manaa isaatii abbaa argettu deessa. Lafa namni sawaametti ishiin okkoo akkasidha. Daftee haarti nana amantii naaf hin qabdu kana naaf hin taatu jedhaan jechuudha. Maal jechaanii ture Hermeellaadhaan? Akkamitti sossobaa ture Hermeellaa? Ishii gaafa ishiin gadi buutu gadi bu'ee maal jedheen kaameraa isaa qopheeffate jechuudha. Ishii kanaanoo hanga sana dhaabbattee hanga Abeel fa'ii faana haasoftu hanga Abeel fa'ii faana dubbattu jechuudha. Maal taate rakkoon kee maali jedheera gadi bayeeti. Biddeenumarra taa'aa miti kan ture. Hermeellaa ofishiiti miti kan itti baate. Hermeellaadhaa kan ulfeesse. Haadha mana Hermeellaati Rutaan kan ishiin itti baatu. Inni maaliif gadi ittiin bayin? Achi Abeel gottotee manatti ol galche miti gaafa sana jechuudha. Inni yoom baye? Mee dhugaan siniin jedhamee dubbadhaamee faradaamee asirratti jechuudha. Ani osoo anaati jechuudha ibidda waan itti qabsiiseen biraa ba'a. Malee jechuudha ani hin beeku jechuudha. Jechuun bakka hin barbaadume yoo jedhame waan tokkodha. Yeroo ishiin taragaaggaatee qabbanooftee taa'uu barbaaddee dhaqeetu akka waan ishii jaalatutti amalaan waan ta'een miseejiidhaanis karaa telegiraamis haa ta'u kallattii garaagaraatiin barreessee fi ofitti immoo deebisa. Ishiinis waan jaallattuuf lapheen ishiis hin caba hin deebiti. Haadha mucaas akkasumallee abbaa mucaas waliin ta'uu waan barbaadaniif jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasittidhaan malee zimmi jedhamee too miti jechuudha. Jechi haadha manaa ofitti hin darbatamu.
jechi abbaa manaa fi ittiin darbatamu eenyu biratti nama biratti jechuudha. Warri immoo achi wal gaanii dhadhaabbatan hanga isaan wal lolan hanga isaan kana hundumaa wacan waan isaan haasawaan kana hunduma dhaggeeffatanii jechuudha. Gara dhumaarratti atin bayin nutu siibaa kuni mana keeti jedhuun jechuudha. Maaliif sirriitti fakkaate qulqulluu fakkeessuudhaaf dhumni diraamaa isaanii akka bareeduudhaaf jechuudha. Jalqaba gaafa isaan haasa'an maal hojii televezyiiniidha moo kuwaasii xabaaseeta moo kan isin dhaabbatanii dhaggeeffattan isin haasawaa nuti isinii baana jettanii yoo jalaa baatan haati manaa fi abbaa manaan ta'anii waliif aagalanii rakkoon keessan maal goomuu nama sana dargaggeessoo maal jalqaba irratti Ruutaa situ qopheessuu qabaayyu situ kana gochuu qabaayyu kan jettu immoo jechuudha. Ruutaan idaa qabdi moo dargaggeessa yookiin immoo warra hiriyaa kootati jettee iddoo argite walitti funaantu kan si qallabdu Abrahaam isa dhugaan siin jedha. Isayyuu teessanii waan araaramtan hin qabdan koottu manatti deebi'i kan jettuun jechuudha. Dhaggeeffadha iddoo kanatti jechuudha. Koottuuti manatti deebi'i siin jennaan edda araaramne illee manatti deebi'uu dinnee kan jedhe immoo jechuudha. Ofii isaatii jechuudha. Dhaqee koottu manatti deebi'i shaantaa kee walitti qabadhuuti dhaqee fuudheeraa dhaqee ofitti fideeraa ofitti hin finne ammaal barbaaderee akka manaa baatetti shaantaa shilaadaa keessa keeyyattee akka fudhattee gara manaatti deebitu kan inni barbaade jechuudha. Kun meerraa eegama edda haraaramanii edda hundumaa jedhanii yookiin immoo markeedhuma illee haa ta'u abeelis haa ta'u fudhatee dhaqee mi'a ishee hunduma fuudhanii fi kinoo haadha manaa koo jaalatamtuuf kabajamtuu kan taate ani siinala kan biraa hin ilaalu kanaaf iyyuuti koottu gara mana keetiitti gara ho'aatti deebi'i waliin jiraannaa. Kaleessa walitti bu'umsi uumameera kaleessa lolli uumameera sana hundumayyuu ergiffi gooneetu kadhachaa tokkummaa huubnee amantii keenyas walii deebifne waliin jiraanna jechuun qaba ture jechuudha. Inni garuu maal jedhe ani kana afaan akkamittiin hin jiraadha ani fi ishiin immoo tokko taanee jiraachuu hin dandeenyu waliif nama namnu jechaa ture jechuudha. Abrahaamiin jechuudha dhugaan siniin jedha kadhata barbaachisa tsabala barbaachisa jaalattanis zibbitanis jechuudha. Itti yaadaa jechuudha warri amma kaastanii Abrahaam Ruutaatu maal ta'ee balleessa shibarteetti iddootti balleessite argiteetti kanaaf immoo dhiifama jettee gaafatteetti bakka baay'ee dhiifama gaafatteetti dhugaan siniin jedhe jalqaba eenyurraan ka'e kun isarraan ka'e jechuudha. Ruutaan kaleessa gaafa daanii fidde achumatti dhaabbate ergasii wanti ka'e hin jiru garuu isa kan biraa ka'aa jira jechuudha. Kinoo heddumaa natsiin sun dhuftee dubartoonni lama dhufan tokko Hermeellaa tokko beezii namni jedhamtu kun Abrahaamin argee edda ganaa dhiifama gaafachuun qaba jechaa jirti. Kaleessa waggaa kana kennaa waan ta'e kennitee fi dhiifama jedhanii achi biraa deeman amma immoo ishiin immoo dhuftee kara gana edda ganaa lammata dhiifaman gaafadha. Inni kun maalidha lammata dubbii kaasu jechuudha. Lammata booda biraa qotuu jechuudha malee nama dura dhiifama gaafatte nama eessattuu hin beekne nama hin argine tokko nama jaalatte sana nama irraa deemte sana gara isaatti akka inni deebi'uuf maalidhaaf dhugaa sin ajaa'ibamu ishiin hojjetteetti abeel hiriyaa kee miti buruuk hiriyaa kee miti hiriyaa kan sii ta'u namni jaalatu Abrahaam duwwaadhaa jette. Kanaaf iyyuu jechuudha Ruutaan jechuudha ija kee banadhuuti obboloota qabdu faana jechuudha qabeenya kee hiradhuuti bakka mucaa kee guddifadhu. Dubartoonni jajjabdoon ciccimoonni jiru kan qophaa isaanii jechuudha. Ijoollee 5-6 guddisanii iddoo gaarii lafa gaariidhaan ga'an ati immoo hojjetta waxxaatiidha dhugaan siin jedhe. Kanaaf iyyuu isa kanadha isa immoo nuti hojjetee maalidha jedhan Hermeellaan dhuftee hojjettee lafa keessee galuu dandeessa sababni isaayyuu kana dura dhuftee turteeyyuu jedhee jechuudha. In fiffidata jechuudha menni mana siniif hin galle malee kana dura dhuftee turteenni jedhamu kuni durayyuu hin dhufti durayyuu mana hin beetti waan haaraa miti guyyaa haaraa miti. Hermeellaanis badii guddaan garan jedhamne qabdi jechuudha. Eengadda araarsuun ishii akka manni dhufuudhaaf haalli hundumtuu mijatuudhaaf akka barbaadde akka taatuudhaaf jechuudha. Sinii galee kanaafidha malee dhugumaanii gaayila Ruutaa barbaadde miti hin barbaadde namicha jechuudha. Kanaaf immoo Ruutaan har'ayyuu ta'ee boruyyuu ta'ee kan ishiin jettu ani dubartoota hin barbaadu hin fedhu dubartoota jette. Maaliif jennaan Abrahaam qalxaaffaa miti akkatti dubartii faan haasawan hin beekan laataasuu dhungachuu maal ta'uun kun immoo haadha manaa ofii faana akkamittidha
waan ofii kootiin jaalanne ani Ruutaadhaaf hin jaaladhu dhugaan siniin jedha isa kanadha kanaafiyyuu warri waan akkasii jettan dhugaan siniin jedha dhiisaa siniin jedha akka maraattu akka baddu barbaaduu hin qabnu jechuudha maaliifi dubartiin tokko dhugaan siniin jedhe waan baay'ee barbaaddi dhugaan nuyi garaatti baatamee dhiisaati jechuudha gaafa bireediin keenya nurra jiru akkatti hojii nama nu jibbisiisu jechuudha anatu bakka kooti rafaan wal nama tokko arguun barbaadu jechuudha guyyaa sana jechuudha kana garuu ji'a 9 muruu addabaabayitti kaameraan addunyaa irratti ara baay'ee ulfaata siniin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisee